السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور تافي كبجمتوت بيا يوتيوب channel فاطمة ويو أكم نجا جرتو فيا كيسني جرت رجبت يا شمار كفوني سنين جنا ما تكيشتي أجيني كيسن بلالا جرتو رجبتو سنين جنا maal qabattee dhuftee oguu jettanii oduudha. Oduun tun keessan dhumtu beektan nama odeessa. Laakiin immoo har'a waan inni aarsaa jira. Nama aaraan beekta. Sooshaal miidiyaa kanarra deemu osoo aaruu dulloomee arri natti yaa'u deemti osoo hin gahiin hanqisa arri yaasuun kiyya waan oolle haal jennaan wallaahi wanni gariin. Hedduu takka wanna nama jetti maali kun jettanii muftan irraa dhaabbatu didee ijoollee beekama dhabaa ta'a mufta tunarraa deemaa osoo akkasi mata qashti narran dhaabattu shaashin xummaan hin beeku zamda maali yoo jettanii jiruu ilma namaa tana keessatti ilmi namaa wal dhabu jira. Abbaa fedhee jaarsa ta'ii jaartiis ta'ii nutis maatii biratti dhalannee guddannee hagana geenye ni jira. Laakiin gaafa bultii namaa tana keessa waan basiixa manuma keessatti araaraman gara maatii ofiitis ni deemti dubartiin. Maatiinis nama walii araarsa, ollaanis nama araarsa jechuudha. Ollaan namaa zabana kana immoo wanti sooshaal miidiyaa kana irratti argitu nama qoodu jechuudha. Nama qoodu ati intala gosa tanaati, ati intala ganda kanaati, ati maaloodha jedhanii hanga namarra oofu. Yani fakkeessuu takka fakkeessanii bultii takka nama kakkabiyaa danii ta'anii nama takkabiyaa danii ta'anii bultii namaa diiguu irratti ilmi namaa yeroo tana keessatti nama facaasuu nama balleessuu keessatti maaliif akka ta'e I don't know ananaaf hin galtu. Jiruu namaa tana hin danda'an nama haala gaarii qabu, nama jaartii gaarii qabu, nama jaarsa gaarii qabu arguu hin fedhan. Tadhaadhaatis jaarsuma namaa irraa jettee jibbaachisti. Kadhiiraatis bultimmaa namaa tana akkamiin laannee balleessinaa jedhaniitiin hirriba dhabu. Ana waan inni ajaa'ibu keessa waan nama sooshaal miidiyaa yuutuubii kana dhuunfate waa'ee illiin bahar jaaladha jettee gurbaan eenyu balloo jedha yuutuubii kiyya ni arga. Sabiskiraayib walitti qabna ni dhageeffadha. Asiin dhaabsasee qaba obboleessa kiyya jedhee ciitii baasa jedhee viidiyoo waraabee viidiyoo gadhiisee jalqabattis argee ture jechuudha. Viidiyoo si'a lama sadii akkasuma faatiyaa biras dhaqee waan jechuu ture. Dubbisantu oowwee miidiyaa kan oowwise asiin duras viidiyoo takka irraa hojjedhee tureedhaani waa'ee lillisa irratti waan mataa nama oowwisu. Laakiin intaltis sittiin agarsiisa jedhaa turte isiinis waan yaadattee qabdina fakkaate. Isaanis amma warri dura fatiyaadhaan fakkeenyaaf balloon dumaashtiyyaa hiriyaa jaarsa kiyyaati maalootiyaa ati obboleettitiyyaa anasi jira jedhee dur ardii tan lafaa ture. Gizema san namni ani waan irraa jibbe qaba maali joggunaan jettanii namni ilmi dhiiraa takka ni fuuti. Kana wanni nu hunduu beeku qabnu akkuma masaanoo jibbinu sanitti wanni nuti beeku qabnu ilmi dhiiraa takka ni fuuti. Dirqama namni dhoorgu dirqitti hin fuutu jedhee namni dhoorgu hin jiru. Immoo walii galtetti yoo wanti kun akkana jedhanii dhoorguu ni danda'anii yoo hin taane fi jaartiin jalaa bahuu dandeessu. Laakiin namni dhuunfaa tokko bultii nama keessa galee
dirqi akkas goona jechuun sun waan sani jabaadhu waan san godhi jechuudha yaada nama gara biraati namni gaafa nama lamaa walii araartu yookiin naga namaa buusuuf deemu garanaanis garasiinis jidduu goree waliif fidee nama kana jidduu isaaniitti naga buusaa jechuudha sooshaal miidiyaa irratti miti osoo namni viidiyoo hin qabne amma dheengadda ol baatee Fatiyaan jidduu teennaa bahaahe nuyi jaarsaaf jaarti dubbiin viidiyoon isin ooftan tuni taayina oo'iste jidduu teennaa bahaa jedha kaleessa viidiyoo irratti hojjete ati maal ililli geeytaayyuu ililleen faranjii gurraattiiyyuu ati akkasiitiiyyuu ni addaatte malee jalqabatti osoo dhiirti jiraatti kamataa keessi bakashan maali jedhina gaafadha jaartii jaarsa qabdu namni afaan itti deebisu arraba itti deebisu malsi ingilisee taata akkuma feet afaan irratti daddarbattu jaartii jaarsa qabdu haga fedhee wal dhabanii haga fedhee tahanii jala namni waa'ee jaartii namaan dubbatu jaartii fi ilmaan horii abba dhaqanii himatan abbaa santu nama irraa qabata horii ufiitis jaartii ufiitis ilmaan ufiitis jechuudha jaartii jaarsa qabdu namni afaan darba hay nu keessaa bayaayii nuti walitti deebinaa yoo dandeenyu wal araarfannaa dandeenyu adda habnaa nu dhiisa oguu jedhani lakki isin diiguu qabna isin hin dhiibnu jedhanii nama arrabsuun maal ol bahanii ati akkasiiti ati sikkeena miskiina jechuun turre gurbaan kee ni fuudha intalatee ni fuudha maali gogummaan agasii fattaalan tahina ani isiniif hima nama gowwaan tahina haasidan tahina namni haa jiraatu bultii waliin haa oofatu dhiisa ilma namaa dhiisa gurbaan ani hin jaalannee jedhee warwaatu jira bahar ani hin jaalannee intala ofii na jaalatte na jaaladhette tarii duraayyuu waliin mari'atanii viidiyoo takka keessa dhageeffadheera duraayyuu waliin mari'atanii taraaja irraa waraabata keessatti waliin mari'atanii waan kana kaasuu danda'anii jedhe intala waliin ililliin sunuushuu wannan amma dubbiin iccitichi jiru isaan lamaan jaarsaaf jaartii gad barbaasanii intala warraa ati intala shawaati ati intala jinniiti mal jaartiin akka an beekutti intala adaba qabaachuu naamusa qabaachuu haala gaarii qabaachuu bareedumnas yoo qabaatte irra caalatti wanni beekin adaba qabdi haala gaarii qabdi intala akkamii haadha abbaan isii intala akkamii jedhanii akkasitti fuudhan intala tana dhuguu fuudhan jechuudha malee intala gosaati sila namni intala adeeraa fuudha akka intala wali dhiyeenyaaf oduu taateeti intala taate wanna diratti fi miti goraa diratti fi fuudhan intala wanni beekuu qabdan dirqamaa miti intala gosaa fuudhuun dirqamaa miti intala ganda fi fuudhuun taanaaniif jaalannaaniif fuudhuu qaba kutaa feete keessa jechuudha wanti namatti daangesse hin jiru laakiin wal jaalatanii isaan maaltu isin jidduu sanii maaltu isin darare maal bultii nama keessa namicha eenyu jedhaniin aartisti moo maal jedhanii san namicha goggogaa tokko wallaahi wayii Fatiyaa obsa qabdi wayii Fatiyaan garaa bal'atti osoo ana taate zeyita howwaa danfiseetiin fuula goggogaa isaa san malbuu koonti yetu nama majiidha qabdiimi ka isaa kun wali galee kun ol bahee kun achi bahee akkumatti hin jiru midhaan waan midhaan garaa nyaatee bulii fakkaataa hoo bismillah maal dhiirtee akkasii dhiirti wallahi dhiira irraa inni fokkisa gandummaan dhiira irraa inni fokkisa osoo dhalaanuu osoo intaltummaan bahar jaaladha jettee utaaltu sunuu ta'afaa isii adaba qabne sunuu jettee waan fakkaatu jechuudha haa jettu isin warri dhiira gandummaan intala ganda teenna takkaa hin fuune intalti ganda keenna takkaa akkas hin taane aadaa isin bultii namaa diidanii gandummaan hin wannata gandummaan ijaaramtu bultiin nama wallahi gandummaan takka hin ijaaramtu gaafti intalli baalagee taate maalitti godha baalagee ganda ofii
بالك كان دي ثانية كم تقول أني هيا تفوسفتني انت لا استراحة ما كمني انت لك بجا جارسافين كمني انت لك بجا هيا انت التي هرئيس انت فوسفني انت ما ولباتي وبليتي بهرا ربشتي وبليتك كيتي هيرومتا وبليتك نمني قا وجالتي ستشورا ni jaalata mi jaarsa sun yoo jaalate jaarsas ogguu jaalate warra isaanii warra gurbaatiif istirahaama qabaachuu kabajjaa qabaachuu dhiira jaalachuu qofaa miti kabajjaa qabaachuudha warra jaarsaati intalaaf warra faamilii namaatii kabajjaa hin qabne akkamitti fuudhanii ana gaafiidha jechuudha intalti gaafa faamilii namaan kabajjaa qabdu jaarsa maal gooti muka kattii qabatee maal godha jaarsi intalti watarattuu akkana godhatti tun gaafa mana geette hoo akkam gooti waan ajaa'ibaati akkasi namicha Ibraahim artist Ibraahim jedhe wannaa irratti viidiyoo isaa hedduu irratti arge eenyudha maqaa isaa yuutuubni isaa qobboo shawama widii obbo widiidha abbo widiitti isaa godhu sheexanii wallaa dunguggaayan sun intala akkasii gurbaan keenya takka harargee hin fuune haya gaafuma jalqaba inni fuudhumaan dhoorgina gurbaan osoo ka isinii masakkamuuti gaafa inni fuudhu man dhoorgina gurbaa intala teeyina fuudhii intala ganda keenyaa fuudhii jettanii gurbaan isin caalaa waa beekee fuudhe wallaaleetii miti subhaanallah rabbiinis intala ajaa'ibaa kenneef intala ajaa'ibaa silaa osoo dhalaa teessanuu taate amma isin amma qabdanii oliin fifiiddaniin tana taate gurbaa kana zayitiidhaanuu danfifte takka ilmaan isaa facaaste ilmaan isaa amma keessa teettee hanga guyyaa 15 deemanna fakkaata amma ilmaan isaa keessa teessu kana duruu ilmaan isaa facaaftee kutte jechuudha. Okay? Laallatee fuudhe taatee fi fuudhe bultii namaa keessa hin galine ilmi namaa haasidummaa isaa wallaahi nama addaan baasu hin yaadina. Ani waan ajaa'ibu keessa yoo intalti jaarsa gaarii qabaatte hinaafuu yoo jaarsi gaarii qabaate hinaafuu yoo waan gaarii qabaate hinaafuu ilmuma namaa xiqquma isin irra jiraatu hin feetan jaartii isinii olii qabaachuu hin feetan jaarsa isinii olii qabaachuu hin feetan jiruu isinii olii jiraachuu hin feetan rabbitu kenne kanam hunda wallahi rabbii keessanii garagala tawakkaltu ala Allah jedha waan rabbi isinii qoode isa irratti galata galfadhaati gara rabbii keessanii achi garagala rabbii kadhadha rabbiin taqabda irratti rabbiin galata galchaafi takaffaa rabbii yoo na shakkarta irra isinii edaa jedhe waan qabdan irratti waan qabda irra isinii edaa jedhe rabbiin okay kanaaf egaa bultii namaa keessaa baha haasidummaa dhiisa miqqanyummaa dhiisa wallahi isin baftu miqqanyummaa mee maan miqqanyitu maaf haasisdaatu maaf haasida taatan maal isinii goota haasidummaa maal isinii goota miqqanyummaa rabbiin gaafa guyyaa 40 isin hundaafuu katabee isinii kaa'e maal akka isin taatan gaafa guyyaa 440 maal akka isin taatan jaartii akkam akka fuutan ilmaan akkam akka hortan jiruun teessan akka maal taata eessa akka jiraattan waa hunda rabbiin katabee lafa kaa'e jechuudha. Haasidummaa fi gandummaa fi histiin wallahi yoo gannama gabballeessite malee yoo nama gaduqqiste malee yoo nama kisaarsite malee takkuma onnama hin baaftu wanni beekuu qabdan onnama hin baastu kadhalaa asiin hinaaf kadhiiraa asiin hinaaf kuun kana jedhe kuun san jedhe
أما كم قوة مي أنت لا تنا يفوت يو نفوت نجالتني جدي وفتني فوسفتني جدي هركبتني جلا بافتني بتيا ما تقوشاشا والله ما تقوشاشا جايبة سلانة هذه واني سنقول وانا بيك والله مش دير بر ديرمان سوري قفا كاوتني كفو ديرتني قفا ديمو متي ديرتي أكلي ساتي تديرا أكلي ساتي تديرا إذا دبرتي ربي ما فدباسني بيتو دبرتين هنگا ديرا وبسن قبدو dhiirti itti laaltee itti yaadde dubbatti dubartiin aarte jedhan gizuma saniin dubbatti gizuma san waa balleessitillee akka dhiiraatitti yaada akka dhiiraa tahaa silaa dhiira taatanii bultii namaa keessa seentanii tun cammitanii walii araarsitanii miidiyaa kanarraa gabboostanii jechuudha. Immoo abbaan bultichaa waan isin ilaaleef isatu beekaa keessa ilaalee fatiyaan ilillii balloo shawuufee qobboowwudi isin sadiinuu isin tarti walitti osoo isin cafallaqanii akkasitti osoo wali isin cafallaqanii jedhanii isin tarti fatiyaan maal fiddanii wallaahi isin tarti istirahaama qabdi haala ittiin dubbatan beetii naamusa adaba qabdi deema intaltee sanuu istirahaama barsiisaa jalqaba isa fuusisu maal inni intala gosa ofii fuudhuu wallaalee jalqaba fuudhuuni wallaalee beekee fuudheemi jaalatee fuudheemi maal ganda namaa irraa alibaati bismillah wallaahi dhiira irraa gandummaan ni fokkisti wanti akkasii sun dhiira irraa ni fokkisaa silaa osoo hinaafteetu jette intala jaaladhe jettu sanitu ani gosa isaati intala gosa biraa jechuu qabate isin wallahi mataa hanga lukkuu itti yaaddanii qabdan balloonis suuruma furdatee hagana gahe akkan tahee deema malee mataa haasawni isaa mataa sin qabu miila sin qabu subhaanallah adaa haasidummaatuun akkana isin godha wallahi billaahi haasidummaa bultii namaa diigu sijammarii qara maaltu bultii namaa keessa seenee icciitii namaa baasa jedhee nama jala deemu icciitii namaa jala baasuuf kaa'u rabbiin maal jedhani beekta akka ati icciitii namaa baasuuf gadi qottuun rabbii icciitii tantee ol si baasa rabbiin sila sharri isin of keessaa qabdan sharri gandummaadha gosummaadha intala ganda biraa ganda shawaa isa jala baastanii intala ganda keessanii intala aalii teessanii isinii aantu fuusisuudhaaf ka deemtan rabbii isin baadilummaa teessan rabbii isiniif sanuu isin gowwummaa teessantu isin baadile dhumeettu gowwummaa teessantu isin baadile maali jennaan maquma dhawattanii intala gosa akkasii intala akkana intala teenna fuudhuu qaba osoo waan biraatiin illee haasaftanii adda baaftanii akkasitti isinii tolti isinin naqaa gurbaan naan haga fedhanuu wal dhabanuu wanni isin beeku qabdan haga fedhanuu wal dhabanuu jaarsaaf jaartiin haga fedhanuu wanta anu jaarti tuqaa jaartiin dandahu jaartiinis tuqaa jaarsaa hin dandeettu waan kana beektanii isin warra ilmaa walirraa dhalee dhiisi namni bishaanis waliin dhuge jaarsaaf jaartiin ofiisis yoo wal dhabanii wal miidhuu jaalatan malee namni biraa ka jidduu isaanii seenee isaan miidhuu fedhan jaartiinis hammeenya jaarsaa hin feetu jaarsisis hammeenya jaarsii hin feetu amma rakkattanii akkam taatanii gurbaanis isinii bare gurbaan nama akka keessan jarjaree wanta jedhuu miti lakka wanni kaameraa qabattanii nama jala deemtanii isin dhukkuba gandummaa isin keessa jira bismillah balloo faati qaanyi caaltu Ibraahim guyyuma dura sanuu gurbaa keenya mana irraa baaftee intalti teenya miskiina midirirrirri jechaa ture viidiyoo isaa akka jalqabaatis argee jira waan taateef isa gaafuma sanuu tu'u jedhee biraa kuteen balloon immoo andura si argee jira gaafa sa'aadaa fi Abdulqaadir moo'ee nu gobaasanii wal dhaban
dachii balleessu turte takka isaan lolta deebitee booda isiin lolta maal jennaan namni bultii namaa jala deemu haasota guddoodha akkasii uf qabadhu obboleessa keessa namni bultii namaa jala deemu ebaluun akkana ta'e ebaluun akkana ta'e ebaluun asii bahee ebaluun achii bahee ebaluun akkas ta'e jedhanii nama bultii jedhee nama deemu jala deemu sheeyxana guddoodha ofit deebi'ii mataa kan kee kana of sirreessa. Dhiirtiin jirtanii achi keessa hin qabdanii kana gowwaa ofirraa. Haay maaliin wallaahi dhiirtiin jirtu bahara kamee ofit dhiibta aga bultii tanteelaa kan akkanatti aga niitii tantee mana dhufanii arrabsanii. Haay maal waan akkasii wallaahi maal waan akkasii nu jaarti irraa jaartii jaarsa hin qabne namni tuttuqa malee jaartiin nama kabajaa qabdi jaartii haadha ilmaanii tanaa miti jaartii gaafa nikaaha godhate intala durbaa takka namni takka nikaaha godhate jenna maqaa duru isin waamanii deebanii isin jedhaniin kabajaa qabdi jaartiin nama istirahaama qabdi. Ani wallahi sheemi namni guddaan garaan gootaraa harree ga'u kana baadhatee deemee jaartii namaa arrabsa gadda namaa arrabsa maalummanni akkanaa wallaahi maalummanni akkanaa silaa ani fatiyaa ta'e wallaahi isinirraa wajjadhas takkattiin teessan silaa mataa waliin qabattani haay wallahi waame zeeti dafisee mataa fuula keessaniin galagala wallahi silaa nam takkaayyuu achirratti ilaalata silaa achuma keessaayyuu nam dhiirsa takka ol baatee waa'ee namaa naasofti silaa ani waan hin jedhu yamanii san keessaa namni hin jiru hin jedhe ani namni ummaa naqeenii qabu achi keessa hin jiru dhaabbaa namni namaan jedhu waan akkanaa maaf goota namni namaan jedhu moo namni hundinuu histii fi sharrii fi waanyituu ta'ee saabbate. Nu wallahi jaalala guddoo qabdan isin seena gizee haflaadha walii dhuftanii gizee waliin gammaddan san jaalaluma walii qabdanii jaalaluma dhugaati isin keessa jira waan akkasiitiin yaadu ani wallahi isa dhugaa jaartii asuma kiyyaa takkaan waliini yeroo hedduu been achi deemnaa fi jennaa beektaa tokkummaa teessan jaalala teessan san nu hawwisiisaa ture adaa isin gaafuma fakkeessaa nutti fakkeessuu miidiyaa irratti as baatan malee keessi keessan histiidha wallahi akkamitti wanti akkana deema kun guyyaa meeqa irraa hoo akkamittiin deema osoo dhiirti meeqa fixu osoo dhalaan meeqa jira dhalaan waliin nama fayyifti akkam ganda ani itti guddadhe bakka ani itti guddadhetti dhalaan walitti nama araarsa gaafa ganda keessa namni wadhabe dhalaan waliin nama fayyifti jechuudha jidduu namaa seente immoo jidduu namaa seentanii addaan nama deemtan wallahi warra nama diigu rabbiin isin diiga abadan shakkii takka malee nama addaan baasu rabbi addaan isin baasa nama bultii namaa diigu rabbi bultii teessan diiga nama sharrii xaxu rabbi sharrii isin xaxa sharrii sun karam isin takki bultiin teen hin diigamu jechuudha karaa isin hin beekne rabbiin isin deebisa hamtuu namaa yaadina boolla namaaf yoo qotti gadi fageessinii jedha maal jennaan boolla isa ofiitti taruu dandeessa ifiitti duusa akkasiin hedduu takkana aarsata wallahi hedduu takkana aareen laakiin naamus godhachuun adab godhachuun irra bareedduudha adaba ofii godha adaba baradha dhiirti sunniin dhiirtii akka dubartii kaamera qabattee nama jala deemtu bultii namaa deeydu gaafa nurra dhaabbadhaa bultii teenaa dubbii teena keessa seenina kalaas gahee nurra dhaabbadhaa yoo jedhan deebitee nama rabsitu adab godhadhaa maali baalagummaa nagas geettu mi'aama bahaara giddittiin urtanii fuusiftanii intaloosan ilillee giddittiin jala keessanii fiddanii intala gosa teessaniitiin intala ganda keessaniitiin giddi urtanii fiddanii jala keettamoo
moo akkuma jedhan isaan ziirii itti gootanii wallaalchiftaniiti fuusiftan. Nama qaanfateen beekne fatiyaan ziirii sitti gootee baharitti gootee jedha. Namni guddaan namni ana artistiidhaaf hin jedhu. Artistiin silaa akkana beeknutti artistiin kasabaati. Saba bira taree ka biyyaati. Akkasitti hin dhageenye. Gurbaa quban qabdu Haacaaluu Hundeessaa gaafa isa wareegama tahe addunyaa guutuu irra Oromoon guutuun baatee akka lubbuu wareega kafalte beektu. Ani biyya tiyya Shaashamannetti nama 200 fi meeqa oltu lubbuu fi wareega gaafasan akkasitti fixan magaalaa Shaashamannee keessatti. Hanga amma hanga irraa ka hidhaa jiru jira. Bulchiinsa magaalaa saniitiin qabdee haga irraa warra hidhaa jiru jira jechuudha. Mootummaa hidhee warran bahin kamiilaa fi qaama dhabee takkaaf lamaayyoo miti. Warri dhumate qofti namni nama 2,000 moo akkamtu hidhame magaalaa san qosan keessa qofa. Namni 200 bakkatti fixan. Artistiin ka akkasiiti. Ka hawaasa ofiitiif lubbuu kennu. Ka hawaasnis isaaf lubbuu kennu jechuudha. Maqaa artistiidha. Nuus hin beeknu artistummaan teetu artistii jaarsaaf jaartii adda diiganii artistummaa jaarsaaf jaartiitti diiganiini artistummaa ganda namaa arrabsaniini ganda namaa hin gaafattanii isinitti nagamu sheemii isin hin qabu oguu ganda namaa arrabsatan dhiirti akkam ol godhattee maqaa artistii qabu jedhaatiin ganda namaa tutti. Ati bar ani yoo arsii jaaladhe kutaa biraatis ni jaaladha. Yoo kutaa biraatis gaafa ganda takka tuqe ganda kiyyan jaaladhu bar. Gaafa ganda takka baasee arrabse. Akkanaan xiqqeenya gadaan tuudha. Gandaan adda baasanii nama arrabsuun. Namni rakkoo qabaa namni dhuunfaa nama rakkoo san qabu. Ati ganda sanii ati ganda akkasiiti maaltu fide ganda san keessa maaltu jira? Gandaan nama baasanii nama arrabsuun. Jaartii suntu nama fuudha. Uummata qorqorroo. Abbaan ofii fuudhuu danda'a, jaartii ilaalachuu danda'a, tafedhe fuudhuu danda'a. Namas fuusiftan fuudhas namaan argitan. Dandeettii qaba gurbaan fuudhus ni danda'a. Tafii fedhe ta'addab qabdu ilaalee dhiisus ni danda'a. Abiraamiti jaartii isaa ta'uu isa dhorguu hin dandeettu. Mushi nama alaa dhiisini. Abbaaf haatis nama dhorguu hin dandeettu. Nama waggaa 18 oli ani abbaan kiyya waggaa 18 oli nama takka hin heerumti jedhee irraa na dhorguu hin danda'u. An kabajaaf naamusaa maatii kiyyaatiin waan maatiin kiyya jedhe dhaga'ee karaa maatiin kiyya jedha. Laakiin maal jennaan intalti maatiin hin kennin marii maatii keessa hin jirre mala marii sin qabdu gaafa rakkattes bakki itti dhiyeessitu hin jirtu bakki wanna jedhan jiru. Akkasuma ilmis jechuudha. Marii gosa qaba warraa qaba. Immoo waggaa 18 ol tarraan maatii jalaa baate jechuudha. Maatii jalaa baate. Of dandeettee jirte jechuudha. Waan feete heerumuu dandeessa ka feete fuudhuu dandeessa. Abbaa jaalatti. Laakiin isin dirqitti jaarsaaf jaartii adda baaftanii iyyaala waan ganda keenya taateef jettanii iyyaaltitti itti fuudhuu deemtan. Haadha yaa'ii. Nama haadha banqamne. Kaneessa silaasuu adab qabaate naamus qabaate
jaartii isaa sanittiin dubbatte way jaartiin si jaalatte jaartee waan beeku isa beeka jaalatte kama jaalatte himachuu dandeessi jechuudha. Isin immoo warri maqaa dhiiraa himattanii surree rarraafattanii surree dirattan intala ganda akkasii intalti akkasii intalti shawaa akkas taate shawaa dhiira meeqa jira akkuma harargee dhiirtii meeqa jirtu akkuma arsii dhiirtii meeqa jirtu kutaadhaanii miti kawanna wal jedhan jechuudha. Bultiin ka iyaaramtu kutaadhaanii miti gandaadhaanii miti nama namummaa qabachi keessaa filatan malee. Akkasii haasawa isinitti dheeresse laakiin sheer godhaa jira san biraan nagaa namichi maraataan sun ni dhagaa laata ballooni sabskraayibii walirraa qabnu ni dhageessa of sirreessi ansiin jedha of sirreessi nama jala deemtee bultii namaan qosaa qosii nama addaan diiguuf hin deemini of sirreessi siin jedha osoo gaafa dubbii saadaa san si qabbaneessanii tapha haariitiin hin dabartu gaafa saadaa fi eenyu gurbaa jaarsa ishee afaan nabate gaafa san dhiirti osoo afaan kenkee kana qabdee waramaxa sinnatte ittiin deebite dubbii kanatti maal jedhamaa si galchuu dubbii jaarsaaf jaartiidha yoo dandeete ni araarsita wanni ati icciitii ati qottee baastu maalidha dandeenyaan waliif fayyisuu lafa irratti osoo miidiyaa irra hin taane ooluma baheef kaameraa kaawwatee kaan jedhaan ni gadhiisa billee wallah abboom ka nyaadhaa akkasi mata gashtii dhiifama irraa taa'alee ni aaree wallaahi eda waarii taa'ee isa dhageeffadhe namicha kana akkas inshaallah rabbi keeraa godhu rabbi fatiyaaf bahaaris walitti araarsu rabbi jidduu isaanii nagahaa godhu bahaariyyoo dubbiin tun isa aarsitee mana isaatitti hin deebifne lammataa inni itti hin deebi'u akka isa diiguuf deemanii yoo isaan galini akka isa miidhuuf deeman akka yoo isaan galle tana oli waa isaa galtu natti fakkaatu laakiin ummata bocola kana hunda isatu tara durallee humnaan itti hirkisanii itti hidhanii akkas taatee jedhanii humnaan itti fidhan malee gurba aanin jaalanne intala aanin jaalanne awwanni irraa beekun jiru waan asii dura jechuu ture hundaafuu fayyaaf nagataa